بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Miidiyaan kun barsiisaa diinii Islaamaati. Sagantaaleen barnoota diinii Islaamaa kan akka Qur'aana ijaan qara'uu, tafsiira Qur'aanaa, hadiisaa fi akkuma san gorsa garaagaraa bifa salphaa tahee fi bifa namaa galuun kan qopheessu. Yeroo yerootti akka isin bira gahuuf like, subscribe gochuudhaan hordofaa. Akkasumas hiriyoota fi hawaasa muslimaa hundaaf share gochuudhaan khayr irratti hirmaadha.